Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya kabajamtoota qaqqaalii. Viidiyoon kunarra dubartoota bichaafi. Ana Dooktar Meeysir Sabalamantari Kilinikaalii. Meeysir Sabalamantari Kilinikaalii gaa yeroo isaa sa'aatii fi isaa haala dhibee kamirraa'u mana keessatti akkaataa ittiif tajaajilan hawaasa barsiisuu irratti argamna. Hawaasa barsiisuu irratti argamna. Hedduu takka galatoomaan isiniin jaa. Kanaaf har'a dubartoota bichaaf wanni an qabadhee dhufe jechuudha. Narra ilaalinaa warri dhiiraa narra ilaalinaa. Maali yootan dubartoonni kun hedduu qaqqaaliidha. Haadha teenyaa, obboleettii teenyaa, jaalallee teenyaa, haadha mana keenyaati, mistira jireenya keenyaati. Kanaaf isaan kunuunsuun takkaa'u waan isaan barbaachisu dhiyeessuun dirqama nurra jiru jechuudha. Kanaaf akka dhiiraatti warroottan beekumsa Rabbi isin kanne hundinuu waan silaa dubartiin ittiin gammaduu dandeessu, ittiin fayyaa isiitii fi fuula isiitii fi jireenya isiitti fooyyeffachuu dandeessu hunda teekinooloojii amma jiru kanarratti dabarsuu qabdanii isiniin jaa. Asumaan isin dabarsa warra dhiiraa. Kanaaf wanni an qabadhee dhufeen viidiyoon kun akkuma jalqaba himatti dubartii bichaafi. Warroottan kun bira dabraa isin hin barbaadu har'a warra dhiiraa. Kanaaf dubartoonni keenya obboleeyyan kiyya, jaalalloowwan kiyya, haati tiyya, haati mana kiyya akkana dhageeffattuun barbaada har'a. Kanaafuu hedduu takka galatoomaan isin jaa. Maaliif yootan har'a bareedummina fuula keessanii kan uumamaa dawaalee isinii deebisu. Naachuraalii dawaalee uumamaa kan bareedummina fuulaa kan uumamaa isinii deebisu bichaa asirratti haasa'uufin viidiyoo kanaas ba'e. Kanaaf hedduu takka galatoomaan isin jaa. Dawaan kun ammas kan riyaalitiin dalagamee nu bira dirijjitii keenya jiru jechuudha. Meeysir Sabalamantari Kilinikaalii addunyaa tanarraa Itoophiyaa keessatti argama. Itoophiyaa keessaa Harar Nook bikka jedhamutti argama. Asumaan akka beektanii isin barsiisa. Kanaaf haala dhibee kamirraa'u dhibeelee hedduu irratti agalgilooti kennina. Kanaaf kintaarot akka jalqabaatti kintaarot baasuru jechuudha. Kanaaf takkaa'u buroo hudduu jechuudha. Madaan malatti, baqa isaan malatti, laalaan malatti daqiiqaa 30 keessatti wallaannee walaba taasifna. Eeguma firiin sun irraa baatee sooftii irra baafnee isaa agarsiifne beekaa jechuudha namni irraa baafne sun. Kanaafuu adda durummaan haala wallaansa kanarratti argama Meeysir Sabalamantari Kilinikaalii. Kanaaf karaa ajandaa keenyaa har'aa galgala kanaatti haa deebinu. Wanni asin qopheeffadhee dhiyaadhee obboleeyyan kiyya kabajamtoota qaqqaalii dubartoota keenya fuulli keessan sababa finniisaatiin madaa'ee eega madaa'ee booda madaan sun qoortee achumaan heenatee gurraachomee hafe takka. Inni lammaffaa sababa kushiinaa keessa turuu keessaniitiin hojiin keessan irra guddaa ibiddaa wajjii walirraatii isin kan qonqoo bilcheesse nu fiduu nuti dhiirtigaa quban qabnu. Kanaaf jecha isin beekuun dirqama dhimma kana. Warroottan kushiinaa keessa oduu jirtanuu fuulli keessan bareedumminni fuula keessanii kan uumamaa ilmaan keenyaaf nuuf mataa keenyaaf waa hundaaf kushiinaa keessa oduu turtanii keessummoota keenya kan dhufuuf kushiinaa keessa oduu turtanii fuulli keessan gurraachomee takkaa'u gubatee bareedumminni uumamaa irraa deemee jiruuf
har'a furmaanni ajaa'ibaa isin dhufe na dhageeffadhaa qalbiidhaan. Dubartoota bichaaf har'a si galee. Kanaaf har'a dhiiran barbaadu dubartoota bichaadha wanni asirra barbaadu. Kanaaf dawaan kun naachuraalii uumamaati. Koosmootiksii miti. Hammaashina seenee dhufee miti. Kanaafuu dawaa uumamaa kan ajaa'ibaa wahuma nuti mana keenya keessa fayyadamnurraa walitti dalagamee hojjetamee jiru maraammaramee milkaa'ee jiru kan nuti oomishne jira akka diriijitii keenyaatti naachuraalii jechuudha. Meeshaalee sabalamantarii kiliinikaaliin jechuudha. Kanaaf namootaan manatti dawaa nuti asii qopheessina kana manattis qopheeffachuu ni dandeessan. Dhugaan isinii hima. Nuti isiniif jecha haa baranneef akka isin gammaddaniif akka isin fayyadamtaniif akka isin ittiin fayyadamtaniif ittiin bareeddaniif ittiin kunuunfamtaniif malee waan biraatiin ta'uu ni baranneef. Kanaaf dawaan nuti asitti oomishne kun waanuma mana keessan jiraati. Manatti waan nuti irraa oomishne san warroottan qabdan akkaataa itti oomishattan isiniif himuu ni danda'a. Mana keessatti oomishannaa akkaataa itti walitti tolchinu nuu himii warri jettan dubartoota irraa komentii jalatti lakkoofsa takka bichaa naa barreessaa. Komentii jalatti. Kafaltiin isin kafaltan dawaa isiniif hin himaa. Kafaltiin isin kafaltan hin jiru. Maallaqa isin ergitan hin jiru. Akkaawuntii isinitti himu hin deemu. Irraa duroomaadha akkaawuntii isinirraa. Kanaaf wanni isin kafaltan bichaan dubartoota akka keessanii bira viidiyoon kun sheer gootanii laayikii gootanii si galee komentii gootanii namootaan dubartoota akka keessanii kan bareedumina fuulaatiin miidhamee jiru si galee sababa finnisinitti baay'achuun sababa bixxilleen irra heddummachuun roobbiin fuula ba'uudhaan si galee budaan fuula nyaachuudhaan si galee nama kan bareedu dubartii kan bareedu meeqaatan fuulli badii jira yaabboleen kiyya jechuudha. Yaabboleetti tiyya qaalii. Kanaaf jecha isin himuu isin ni beeytanii tan dhaltee fi tan dhalin tan heerumtee fi tan heerumin hunda har'a waan dubartii ta'e hundaaf dubartii afaan Oromoo kana na dhageeffattee hubachuu dandeessu qofaaf jechuudha. Dhiiraa miti har'a. Dhiirti bira dabraa. Gubbarraa qaa bira dabraaf tiktook kana jechuudha. Kanaaf jecha hedduu takka galatoomaan isin jaa dawaa kana isiniif jechaan qopheessee fidee akka isin itti fayyadamtan abdiin qaba. Waan isin hin galiin waan isin dhibee na gaafachuu dandeessanii kallattiidhaan kunoo bilbila kiyya asirra isin kaayitiin jira. Kallattiidhaan bilbila kiyya asirratti argamu kana na qunnamuu dandeessan. Haalli dhibee namootaan dhibee kanaan dararamtan hundinuu fala waaraa argachuuf dawaan isaa nu bira jira. Kunoo bilbilli asirra jira nu qunnamuu dandeessan jechuudha. Kunoo dhibee asirratti agartan kana footoo isiitis namni dhibee kanaan dararamaa jiru. Finnisinitti ba'ee godaannisni finnisni eegarraa fayyadu godaannisni fuulatti hafee achumaan fuulli isaa gurraachamee jiru. Namni bixxileen irra facaatee jiru. Namni roobbiin fuula balleessee jiru. Namni aarri kushiinaa keessaa fuula gubee jiru. Oowwii aduudhaa fuula gubee jiru. Haala dalagaatiin urkaan adda addaatti dhufu bareedumina fuulaa irraa uftee jirtu. Hundinuu kunoo lakkoofsa keenyaas jiran nu qunnamtanii dawaa nurraa fudhachuu dandeessanii. Dawaan kun naachuraalii uumamaati keemikaala takka hin qabu. Saayid effektii takka hin qabu. Si galee bikki nuti itti argamnu Harar Nookitti argamna. Sarviisa takkaa'uu namootaan dawaa kana bikka isin jirtanitti isin eegeessu bilaashitti kan isin eegeessan sarviisa mataa keenyaa qabna. Kanaaf nu qunnamuu dandeessan isin jenna lakkoofsa keenyaa asirra jira. Haala dhibee bareedumina fuulaa kan dubartootaa kamiifuu nu qunnamuu dandeessan isin jaa. Dawaa mana keessaa akkaataa itti dalagattanii fuula keessan bareedumina kunuunsitan irrattis nu himiyootan komentii irratti lakkoofsa kanaa barreessan isin jaa. Isiniif hima viidiyoo biraatti walitti deebina. Nagayaan naa turaan afeerraa hootii hanga viidiyoo lammaffaatti jechuudha.